Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Caaliituu bakka jirtanitti nagaa Waaqaa isinii haa ta'u jecha warreen chaanala kootiif haaraa taatan subscribe gochuun dagatina, warreen kaan like share comment gochuudhaan na jajjabeessaa. Har'a kanan isinii qabadhee dhufe asoosama dheeraa mata dureen isaa Hiree Urjii jedhu. Asoosamni kun kutaalee ittaanu hedduu kan qabudha. Warreen jaalattan paartiin ittaanu akkasitti isinii fufuuf ajajachuu dandeessu. Turtii gaarii. Kutaa tokkoffaa. Mataan biiftuu karaa baha biiftuu jechuun kallattii qeewwan Abbaa Ayyaantuutiin akka baalli elektirikii isaa magaalaa Walisoo keessaa dukkana hacuucee hattoota warra keessummaa dhufanii dachee pilaastikii kurtuutti saammatanii galuuf yaalaniitti diina ta'ee shororkeessuun kaayyoo isaanii fashaleessuu halluu argaa ijaatti toluun faayamtee as tirachaa jirti. Simbirroonni laga Ejersaa keessaa tuuta soonaa tokkoon lafti bari'eera jechuun weedduu gurratti mi'aawu waakkii tokko malee uumamaaf arjoomaa jiru. Gugeen yeroo hunda karaa mana warra Abbaa Ayyaantuu dhuftee muka gaattiraa isa qe'ee warra Abbaa Soolanee jiru san irra teessee yaa kurkuduu jaartii na dhoksitee gaayyaa jettee uummata irribaa dammaqsuuf weedduu bara durii ittiin abboonni ijoollee isaanii taphachiisan lafa raasaa jirti. Weenninis koquun gahee isaa ba'achaa jira. Uumamni harka uumaa hundumti isaanii iyyuu akkuma kennaa isaaniitti barii barraaqan uumaa isaanii galateeffachaa jiru. Barii keessaa sa'aatiin 12 guutee jira. Urjiin hirriba keessaa yeroo dammaqxu lafti sirriitti ifee biiftuun baatee karaa qaawwa mana citaa akka baatirii konkolaataa isa magaala Walisoo ganda Duwwaa 7 jechuun gara mana barnoota Dajjaazmaach Garasuu Dhukiitiin gara ganda xiqqoo Gurruraa itti imaluuf qixxeessee gufannaa ooluuf ibsatu sana ija urjiitti bahaa jirti. Gammachuu boqonnaa sammuu isa yeroo irribaa dammaqanii san osoo hin dhandhamin jarjartee bakka ciistee jirtuu ol kaatee wayyaa ishee uffattee ariitii wal fakkaatan wayyaa ishee hundumaa walitti qabattee fudhattee ganama barii sanaan deemuuf harmee fi obboleewwan isheetti nagaa dhaammachuuf gadi baate. Eessa deemuuf urjiin? Osoo mijatee harmee fi obboloota ishee gattee waan deemtuu hin fakkaattu. Fuulli ishee miidhagaan sun yaaddoof yaadni waxalee akka duumessa arfaasaa gurraachessee jira. Kutaan lammaffaan itti fufa.